kanina dagilwaman Kaya luputan mo timbang kayo Kanina bibitiyabo Wala mati harka fuunee daawwatu galgala irraa artistiin beekamaa fi jaalatamaa kan ta'e artisti Taajuu Shurrubbee turtii ji'oota muraasaa dura dubartii fuudhuuf akkasuma immoo bultii ijaarrachuu isaa hundi keenya quba qabna jechuudha. Artisti Taajuu Shurrubbee haadha manaa isaa Hilwaa ammoo galgala kana akka ajjeesee fi lubbuu akka inni dabarsee namoonni baay'een miidiyaan hawaasaa guutumaan guututti to'annoon feesbuukii waa'uma isaatii ta'ee jira jechuudha. Egaa dhimuma kanaan wal qabatee nutis wantoota qindeeffanne akkasumas immoo wantoota odeeffannoo namoota garaagaraa irraa arganne akka armaan gadiitti isin faana kan turseesnu ta'a. Isin ammoo haga dhumaatti nu faana turaan affeerraa keenyam. Akka namoonni jedhanitti dubbiin artisti Taajuu Shurrubbee ka'umsi isiitii fi dhumni isii maal akka fakkaatu Taajuun haadha mana isaa akka malee kan jaallatu Hilwaa akkaan jaallachaa ture biyya jiraachaa turan biyya Jarmaniitti evantiiwwan garaagaraa yookaan sagantaalee adda addaa takkaa of jalaa hambisee hin beeku hedduu malee jaallachuurraa kan ka'e akka killeetti eegaa ture jedhem namni itti dhiyeenyaan artisti Taajuu waliin ture. Guyyaa muraasa dura wal dhabanii akka saahibban isaa manatti dhufanii rakkoo isaanii dhaggeeffatanii gorsanii walitti araarsanis dubbatan. Akkasumas rakkoon Taajuu inni guddaan xiqqoo amala hinaafummaa yookaan amala namni jaartii ofitti hinaafuu waan qabuuf isiin nama hunda waliin kofaltee kan taphattu ta'uu yeroo hedduuttis argaa ture. Kana innis dhiira waliin hariiroo jabaa qabda jechuudhaan haadha manaa isaatti yeroo garaagaraatti walitti bu'aa turan. Kana guyyaa irraa isiin iddoo biraa turte naannoo isiin sa'aatii asrii kanatti yeroo manatti ol waamuudhaan lubbuu isii ofuma isaatiin hudhee ajjeesuudhaan mootummaatti ammas harka isaa kennitee jedhe. Namni dubbii kana akkanatti gargar baasee hanga ammaa hiriyyaa isaa kan ta'e kan biyya Jarmanii jiraatudha. Namni biraa ammoo kanuma biyya Jarmanii jiraatu miidiyaa Jarmanii hordofuudhaan gabaasa maxxanseen biyya Jarmanii keessatti dubartiin takka ajjeefamu galgala kana poolisiin biyya kanaa gabaaseeraa jedhem. Laal asirratti amma wayin sittiima. Abbaa feetii wajji bulte abbaa feetii wajji dhiiste kan si gaafatu rabbii tokkichi. Kan ammoo qaama kee kana koontirool godhu si galee. Nam tokkollee waan siin jedhuu hin danda'u. Kun mirga keeti. Kanaan ammoo hamilee si cabsuu hin danda'anii si waan ati hin qabne sirraa kaa'ullee hin danda'ani. Si galee. Waan feetellee godhi. Waan feetellee godhi. Kanaan ammoo beekin tala dhalaadhaa. Waan feetellee isiin qabaatte bari bittaas qabaniiti. Si galee mi? Sossobanii wanni godhan malee namni bar jechootaa fi kana kana namatti tolu. Waan akkasii qabaadde miti ragaa qabmaarree qabnaan sagalee riikardii qabna waan fedhan kun waan isaan qopheessan diraama isaanii. Hilwaa sagalee riikordiidhaa miti waan fedhan haa qabaatan. Waan barbaadan haa godhan ambar waan nan godhin hin qabu ilmoo qabna ja'an fireentii jaartii isaati ambar waan takka tadhiisan hin qabu waan nan godhin hin qabu gan takka achaareen bakulaaleetiin akka akkasii muumsa dabarsee mi baga jeeniitiin biraawusu dhiira baga qabaati. Dhiira baga fuudhe jechaa siin ture. Laal. Naa akkas dhiyeessiin dabarsee inni immoo laaftuma tanaan Ay, ko inni ni so waan takka illee wanni hin jenne isaan wajji wanni ta'e. Inni kanummaan dubbii sana hunda tokko nu waafa wanta kanas wanta godhu jiru tokko isa. Maaliif egaa? Lakkaatiin tun jaalalaan dhufte birayi? Beekwaani namni nama garagalu miti yoo tokko wal dhabeetti yeroo muraasaan fudhadha jeenis nama garagalu ta'a yoon isa garagalu barbaade. Waan tokko sitti. Sibiraan dhufu ture yaani. Anamma asirratti waan tokko sitti si galee akka baqlaawaadhaatitti waan tokko sitti anamma yooniin intarratti yooniin jaaladhe yoo waraqaa qabaadhe aboo akkanaa fi kana waraqaa illee niin qaba hoottugaa waan hin danda'uun. Siviin godhaate hoottu na bira. Isaan gidduu seenee lubbuu namaa uume isallee inni Taajuunis namoota yamma booda biyya faranjii keessatti mana hidhaa Ahmad Diidam Ahmad Soodam dubartii ajjeeste jechuun yookaan marfeedhaan achi keessatti wanta godhanii yookaan umrii isaa achi keessatti hidhamee achuma du'a
warra isaa ilmoo ijoollee kanaa lafaa kaatu xiqqashaa daa'ima taate shurrubbee lafaa qaban ilmoo sanis akkasumatti qisaas taate sheexaanuma maaltu si seene obboleessa kiyya maaluma si seene sheexaanummaan yoo si waliif hin galle ifirraan hiitu yoo waliif hin galle namni tokko yoo waliin galle waraqaanii kaayisii sagalii jaartii booda jira amma ilmoote warra kee nama meeqa guutuu galaafatte lubbuu namaa galaafatte ifillee galaafatte ilmooteetillee galaafatte nama biyyatti gargaaraa jirtullee qalbii meeqa cabsite amma mee gurbaan kee kun mee akkam taame gurbaa kee kanaaf yaddu hankam tokko qalbiin irraa si cabu jettee namaatiif akkamitti namni jetteedhaaf aboluu jettee michiyoo kaambii jirturraa kaambii irraa fuutee sossootee waan si jaalattuuf bar kaambii irraa si jala dhuftee yaataa jiru michiyoon tun kana akkanaa himaa jiranitti nama waraqaa qabullee miti